egaa waaqayyootuma jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkuma beekamu Oromiyaan hundi kaleessaa jalqabee gadda guddaarra jirra. Nama jaallatamuuf kabajamoo abbaa keenyaa artist Alii Birraa Obraa dhabnee jirra. Lubbuudhaan addunyaarraa boqotanii jiru. Rabbi jannatan isaan waffaqu jenna. Hundumti keenyayyuu abbaan keenya kun nama ofii isaatii utuu hin jiraatin Oromoo hundaaf jiraataa turedha. Hundumti keenya ni beekna. Egaa sabni koo garbummaa jalatti nafin jechuudhaan yeroo itti afaan Oromoo dubbachuun dhorkaa ta'etti didanii harka kennuu didanii sabni koo garbummaa jalatti nafin jedhanii otoo harkan kennin har'a ga'anii jiran jechuudha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko nama gaddisiisaa, baay'ee tokko nutti dhaga'ame. Nama jaallatanuuf nama saba isaatiif gaaddisa ta'u bira dhabuun baay'ee ulfaata. Haa ta'uyyuu malee namni hundinuu namni ifa kanarratti hafu hin jiru jedhaaf jiraata qanii eeggata malee duuti immoo himatee hin dhufu. Keessi keenya gadduyyuu abbaan keenya jaallatamuuf kabajamuun artist Alii Birraa hojii baay'ee hojjetanii darbanii dhaloonni isaanirraa waan baay'ee baratan jiru waan ta'eedhaaf qaamaan har'a isaan bira sokkanuyyuu onnee keenya keessa jiru. Dhaloonni isaanirraa ilaalaa wanagaan jiru waan ta'eedhaaf kan akka isaanii saba Oromootiif dhimmu dhaloonni akkasii hin ka'u jedhee